Hawaasa Oromoo biyya Kaanaadaa magaalaa Toorontoo fi naannoo ishee jiraataniif OMN waxabajjii 17 bara 2023 Torontootti waltajjii marii hawaasaa OMN Community Engagement qopheessuu wajjin beeksisu gammachuu guddaadhaan. Guyyaa kanatti Daayirektarri olaanaa OMN Dajanee Guutamaa fi Aadde Naadiyaa Abbaa Biyyaa keessummoota kabajaa ta'uun gidduu keessanitti argamu. Dhimma waloo uummata keenyaa fi gahee adda durummaa OMN akka miidiyaa Oromootti bahaa jiru akkaataa cimsuun danda'amu irrattis isin waliin mari'atu. waxabajjii 17 bara 2023 sa'a tokko yookaan 1 PM irraa eegalee beellamni keessan waliin haa ta'u jecha guyyaa kanatti qaamaan dhiyaachuun miidiyaa keessan akka tumsitan boriifis humna OMN ta'uu keessan akka mul'iftan kabaja guddaan isin affeerree jirra. Bakki walgahii High Park Area 4 teessoon 1873 Bloor Street West on M6R 2Z3 Canada. Bakki yaa'ii filan paarkii guddaa giddugala bashannana daa'immanii of keessatti hammate waan ta'eef ijoollee keessan qabadhaa kottaa qaamaaf qalbii guutuun waliin dabarsaatin. Odeeffannoo dabalataaf gama lakkoofsa bilbilaa keenya 64701 yookaan 6474532 koree qindeessituu sagantichaa quunnamuu dandeessu. OMN ijaa fi gurra uummataa. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota OMN oduu gaggabaaboo guyyaa kanaa isinitti himaam. Hayyuun siyaasaa Yaayyaa Bashiir OMN miidiyaa sabboonummaa Oromootiin akka sabaatti Oromoo humneessuuf hundeeffamedha jedhe. Miidiyaan tokko guddachuu fi dagaaguu kan danda'u odeeffannoo haaraa fi beekumsa dabalataa uummataa yoo gaheedha kan jedhu Yaayyaa Bashiir OMN adeemsa kana keessatti bu'aa bayii hedduu keessa darbee jira jedhe. Oromiyaa miidiyaa neetworkii miidiyaa walabaa karaa dhugaa qofaan sagalee uummata cunqurfamaa ta'uu isaa Yaayyaan eereeti jira. OMN uummata Oromootiif sagalee amanamaa fi kan yeroon uummata isaa irraa hin jijjiirre ta'uu kan eere Yaayyaa Bashiir uummanni Oromoo sagalee isaaf amanamaa ta'e kana jabeeffachuu qaba jechuun dhaameetii jira. Dhimmi miidiyaa dhimma Oromoo hundaati. OMN jabeessuun saba Oromootiif filannoo osoo hin taane dirqama akka ta'e irra deddeebiin dubbatamaas jira. Daayirektarri olaanaan Oromiyaa miidiyaa neetworkii Dajanee Guutamaa uummanni Oromoo miidiyaa isaa OMN akka cimsatu yaamicha dhiyeesse. Ummata tokkoof miidiyaan dhimma murteessaa ta'uu eeranii keessattuu ummata Oromoo bu'aa bayii guddaa dabarsaa jiruuf miidiyaa walabaa dhimmaan akka murteessaa ta'uu himaniiti jiru. OMN sagalee ummataa ta'uun rakkoo ummata Oromoo irra gahaa jiru addunyaatti agarsiisaa jiraachuu kan himan obbo Dajaneen kanaanis dhagahamtummaan isaa qabatee itti fufuu dubbataniiti jiru. OMN kan ammaa caalaa daran cimee hojjechuuf karoora bal'aa qabatee hojiitti akka jiru eeranii karoora isaa kana galmaan ga'uuf tumsi hawaasaa bal'aa murteessaa ta'uu himaniiti jiru. Oduu keenya biraatiin waraanni Itoophiyaa gara kaabaa naannoo Tigraay dhumatus waraanni Oromiyaa itti fufee jira jedhame. Qorataan dhimma ijaarsa nageenyaa fi furmaata walitti bu'iinsaa akkasumas qorataan haqa ce'umsaa Barakat Dirribaa xiinxala waraana Itoophiyaa irratti xiyyeeffachuun marsariitii World Political Review jedhamu irratti barreesseen waraanni Tigraay dhaabbatus waraanni Oromiyaa itti fufee jira jedhe. Mariin marsaa jalqabaa mootummaa Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo dhuma baatii eblaa keessa adeemsan waliigaltee gahaa malee xumurame kan jedhu xiinxalli kun mariin kun kan adeemsifame waraana mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti waggootaaf adeemsifame diinagdee biyyattii miidhe jidduutti jedhe. Waraanni Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru waraana waggoota lamaaf kaaba Itoophiyaatti adeemsifamaa tureen dhokatee ture. Garuu waraanni Oromiyaa keessaa kun hammaachuun waraanni bilisummaa Oromoo lafa hedduu qabachuu danda'ee jira jedheeti jira. Oduu biraatiin Itoophiyaa keessatti sababa wal waraansaa fi walitti bu'iinsaan miidhaan dhaqqabe doolaara biiliyoona 22 caalaa ta'uu qorannaan qoratame mul'ise. Mancaatii kana deebisanii dhaabuu fi ijaaruuf baajanni barbaachisu doolaara biiliyoona 19.7 caalaa akka ta'e qorannaan mootummaa Itoophiyaa fi baankii addunyaatiin qoratame meetii jira. Mariin naannolee Itoophiyaa waraanaan miidhaman deebisanii dhaabuu fi deebisanii ijaaruu irratti xiyyeeffate Finfinneetti mari'atameetii jira.
Hanqinni baajataa mootummaa federaalaa Itoophiyaa bara baajataa kanatti birrii biiliyoona 300 biiliyoona 9 akka ta'u tilmaamame. Bara darbee hanqinni baajataa oomisha waliigalaa biyya keessaa dhibbeentaa 4.2 yoo ta'u ulaagaa addunyaan kaa'ameen dhibbeentaa 3 caaleetti jira. Bara baajataa itti aanuuf birrii biiliyoona 800 caalaa ramadame hanqina birrii biiliyoona 281 waliin dhufa jedhame. Akka Addis Istaandardi kaleessa ibsa fandii maallaqaa idil addunyaa torbaan darbee kennee wabeeffachuun jedhetti mootummaan Itoophiyaa hanqina diinagdee maayikiroo ijootaan furuuf deeggarsa yoo gaafatu michoota misoomaa isaa irraa waadaa ifa ta'e akka hin argannee fi mariin itti fufee jiraachuu ibseeti jira. Oduu keenya itti aanuun ammoo raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa himata saamichaa midhaan gargaarsa USAID irratti dhiyaate haale. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa himatichi kabaja biyyaa tuqa jechuun himata kana haaleeti jira. Humni raayyaa ittisa biyyaa ibsa baasee miseensonni raayyaa ittisa biyyaa kan ofii isaan irraa hir'isuuf uummataaf qoodu malee tasuma uummatarraa hin saaman jechuun himata dhaabbata gargaarsaa USAID haaleeti jira. USAID dhimma kanaan wal qabatee kamisa darbee ibsa baaseen gargaarsi namoomaa namoota saaxilamoo ta'aniif dhiyaatu qaamolee mootummaatiin waan hin malleef ooluu qorannoon geggeessineen mirkaneeffadhee jira jedheeti jira. Kanaaf amma haalli ture fooyya'utti gargaarsa taasisuu akka dhaabu ibseeti ture. Kabajamtoota daawwattoota OMN oduun gaggabaabaa guyyaa kanaaf qabanne kana fakkaatu bal'ina isaa oduu keenya galgalaatiin walitti deebina hamma sanittu turtii gaarii.